warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarratti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin haa gahu. Oromoo saba koo kan alaaf kan keessaa bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin haa gahu isiniin jecha. Guyyaa har'aa seenaa gooticha Oromoo artistii Hacaaluu Hundeessaa erga nurraa wareegamee waggaa tokko gahee jira. Hacaaluu Hundeessaa goota Oromoo kayoomuu onnee teenya keessaa hin banne haceeleen casabaa urgaatii nu biraa deemtee waggaa tokko geenyee bobaa madaa garaa keenya yoomuun qabbanoofne Hacaaluu Hundeessaa goota Oromoodha kan seenaan isaa bara baraan yaadatamu yeroo hundaa onnee Oromoo keessaa baduu hin dandeenye kan xiqqaa guddaan seenaa Hacaaluu kaasee dubbatu guyyaa takkaaf erga waggaa tokko guutee guyyaa takkaaf namni isa dagate hin jiru duuti ilma namaa uumamaa garuu nu Hacaaluu Hundeessaa Oromoo sabni keenya hundi dagachuu hin dandeenye waggaa tokko gahee jira guyyaa takkaaf daqiiqaa takkaaf sa'a tokkoof lammiin isaa hin daganne jaalatamaa ilma Oromoo qabsaa'aa mirga dhala namaa garuu osoo waan deebanii waan argu taateeti jaalala sabni isaa isaaf qabu osoo gaangonni dhaltee gaangota sinnaaree santuu dhalaa jedhan osoo kan du'e galee hacee hundee kanatu galaa. Hacaaluu Hundeessaa goota seenaan isaa yoomuu hin dagatamne kan yoomuu irraanfatamuu hin qabne seenaa isaa kan barraahee keessa beektotaan barraahee lafa taa'ee akka armaan gadiitti akka dhageeffattan jaalalaaf kabajaan isin gaafadha. Seenaa goota Oromoo artistii Hacaaluu Hundeessaa. Qabsaa'aa bilisummaa fi walabummaa uummata Oromoo akkasumas falmaa mirga dhala namaa artistii Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa Waxabajjii 22 bara 2012 rasaasa qawwee itti dhukaafamee lubbuu isaa dabreera. Garuu artistiin Hacaaluu Hundeessaa eenyu akka ta'e akka armaan gadiitti barreeffamee isiniif dhiyaateera. Akka hundi keessanuu akka na dhageeffattan jaalalaaf kabajaadhaan isin gaafadha. Artistii Hacaaluu Hundeessaa haadha isaa adde guddattuu horaa abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo ganda torban kuttaayee bara 1976tti dhalate. Gootichi ija barbadaa artistiin Hacaaluu Hundeessaa akkuma umriin isaa barnoota sadarkaa tokkoffaa gaheen bara 1981 mana barumsaa iddoo Liibanii fi Caarrii jedhamutti barachuu xumure. Barnoota sadarkaa lammaffaa ammoo mana barumsaa Amboo barumsa qophaa'ina Amboo har'a itti baratee Hacaaluun akka maatii isaanii firiyoota isaanii isaan waliin guddataniif jiraatanis jedhanii umrii ijoollummaa isaarraa kaasee ogummaa aartii daraan kan jaalatu waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti aartii Oromootti makamuun seenaa guddaa hojjechaa tureera. Akkuma Oromoon jibicha korma ta'uu haadha irratti beekama jechuun mammaakamutti Hacaaluun umrii isaa kichuma isaarraa kaasee ogummaa aartiidhaan hawatamee guddate. Yeroo daa'imummaa isaarra deebi'ee kiraaraa fi masiinqoo fudhachuun garee fancaa lagaa fi burqaa bishaanii taa'ee of jalaa qabee weeddisaa ture. Mallattoo dhiirummaa fi gootummaa ijoollummaa isaarraa kaasee ijaaf adda isaarraa mul'achaa kan ture yoo ta'u akkuma qorumsa biyyoolessaa kutaa 11ffaa xumureen adoolessa bara 1994tti hiriyootas 6 waliin sababa fincila diddaa gabrummaa yeroo san barattoota dargaggoota Oromoo dhoohe keessatti waan hirmaateef qabamuun hidhame. Kanas Hacaaluun hiriyoota isaa 4 hidhan waggaa 5 booda bilisa jedhamuun gadi lakkifamee hiriyoota 3 ammoo hidhaa dabalataa itti murtaa'e. Gootichi ija barbadaa fi kutataan dhiiraa artistii Hacaaluu Hundeessaa yeroo hidhaa Karchallee Amboo turetti hiriyootaa fi dhalattoota Oromoo mana hidhichaa keessatti carraa barnootaa hin argatiniif hooggantoota mana sirreessaa wal ta'uun barnoota bu'uuraa akka banamuuf taasiseera. Waggaa lammaffatti ammoo waajjira barnootaa Amboorraa eenyummaa argachuun akka cimu gochuu nama danda'ee ture. Barnootni yeroo sanii mana hidhaa keessatti jalqabamee haala bal'achuutti har'a hanga sadarkaa digirii jalqabaa kennuu gaheera. Jaalalli ogummaa aartii Hacaaluu ijoollummaa isaarraa kaasee kiraara qabachuu keessaa isaatti uumameen Karchallee Ambootti dagaaguun mul'ate. Achuma keessa taa'uunis walaloo fi yeedaloo uummata keessatti waraabamee hidhuma san keessatti jalqabataniif weelluu albaaba sanyii mootii jedhu weellisuun xumure. Onnee fi xiiqii artistii Hacaaluu Hundeessaa keessa ture kan gootummaa waan tureef akkuma mana hidhaa gadi lakkifameen harka maratee taa'uu hin barbaadne. Cunqursaa uummata Oromoo gahaa ture caalatti finiinsuuf walaloof yeedaloo qabatee gara Finfinnee qajeele. Achittis aartii Taamiraat Kabbadaa waliin wal arguudhaan miseensa baandii hora Amboo duraanii ta'uun shaakaleensa itti fuufe. Yeroo ji'a 6 keessatti hojii maasterii albaamni isaa xumurame. Albaamni isaa sanas mana muuziqaa Abbaa Gadaatti gurguruudhaan guyyaa 4 keessatti Oromiyaa guutuu akka wal ga'u gochuun danda'eera. Innis yeroo gabaabaa keessatti gurraaf qalbii uummata Oromoo keessa seenuu irra darbee sabootaaf saba lammoota Itoophiyaa hundaa biraa jaalatame.
Sirbootiin isaanii daangaadhaan hanga daangaatti ce'uun biyya alaatti jaalatamuu fi dinqisiifannaa guddaa argachuu danda'an. Hacaaluu wayita albaamni hojjetutti jaalala barnootaaf qaburraa kan ka'e barumsa addaan kutetti deebi'ee osoma Amboo Finfinnee gidduu marammaree barumsa kutaa 12ffaa milkaa'inaan xumureera. Erga albaamni isaa sanyii mootii jedhu bahee yeroo muraasa booda aartistii Jaamboo Jootee waliin wal ta'uudhaan VCD maxxansuun barsiisaniiru. Sirboota Hacaaluu sanyii mootii hundaa dandeessuu koofi sabboontuu Oromoo jedhamu VCD Jaamboo waliin maxxansan keessatti hammatuudhaan ammoo ittuuyyuu jaalatamummaa Hacaaluu dabalan. Kana boodas jaalatamummaa Hacaaluu dabalatee aartistii Oromoo kanneen akka Jaamboo Jootee, Addisuu Furgaasaa fi Adaanaa Muhammad fa'aa waliin ta'uudhaan Jimmatti jalqabee Oromiyaa naanna'uudhaan koonsertii muuziqaa qopheessuuf murteeffatee ka'e. Koonsertii muuziqaa Jimmatti qophaa'e irratti namoota 35,000 kan hirmaatan yoo ta'u erga milkiidhaan xumureen booda osoo gara magaalaa Baddallee imalaa balaa konkolaataa laga dheeressaatti isa mudateen Hacaaluun hiriyoota waan miidhamaniif koonsertii addaan cite. Balaan konkolaataa isaanii irra gaheen ulfaataa waan tureef aartistiin Hacaaluu Hundeessaa gara waggoota 9f waltajjii muuziqaaf qophiilee adda addaarraa akka fagaatu ta'e. Haa ta'uu malee Hacaaluun jaalalli ogummaa aartii gootummaa keessatti waan onnatuuf tureef harka maratee hin teenye. Yeroo sanis albaabuma lammaffaa waa'ee keenya jedhu hojjechuun kan ture yoo ta'u akka xumureen Ameerikaa USA irraa viizaan dhufeef. Kanas maatiis hojii isaa hiriyyaa igduu fi cimsaatii dhiifatee kanas maasterii hojii isaa hiriyyaa ingiduu cimsaatti dhiifatee gara Ameerikaatti imaluuf dirqame. Albaabicha galgala tokko osoo teenyu yaada dubbiin keenya yoo itti dhiisan nama hin dhiisu, dubbiin keenya akka hin taane osoo jirru akka hin jirre akka hin taane jedhu dubbatee achumaan walaloo barreessutti taa'e. Kanumas albaabni lammaffaa hojjechuu danda'e jechuudha. Sirbitoota albaabichaa keessatti jaalalaaf kutannoo mirga uummata Oromoo akka kabajamuuf hawwu haalaan ibsachuu danda'eera. Hacaaluun jaalatamummaa galaana qaxxaamuree ta'ee fi kan caalatti beeksisuu dagaageera ture Shawaa Intartimentii for Pirooteksii jedhamu yoo ta'u aartistoota Oromoo bebeekamoo kanneen akka Jaamboo Jootee, Abbush Zallaqaa, Nugus Taamiraatii waliin ta'uun Ameerikaa si'a duraatiif koonsertii muuziqaa qopheessuu danda'anii ture. Sana booda affeerraa yeroowwan garagaraatti dhiyaateef dhuunfaa isaatiif bulchiinsa istootii Ameerikaa 33 keessatti ogummaa fi miidhagina aartii Oromoo hawwisiisaa idil addunyaatti beeksiseera. Kana malees biyya Afrikaa, Awurooppaa, giddugaleessaa Eeshiyaa hedduu keessatti sirboota dhiyeessuun maqaa uummata Oromoof Oromiyaa leellisuu danda'eera. Koonsertiiwwan muuziqaa irratti hirmaatee hundarraa eegumsa taasifameef kabajaa guddaadhaan sagantaalee xumuraa ture. Kunniin seenaa qabsoo aartii Oromoo keessatti kabajaan galmeeffamuu akka yaadatamu ta'ee jechuudha. Aartistiin Hacaaluun yeroo haalli nageenyaa biyya keessaa rakkisaa turetti Ameerikaa deemuudhaan hawaasa Oromoo dubbisaa tureera. Isaanis biyyatti deebi'uun akka hin qabne gorsuu kadhataniyyuu biyya abbaa koo irraa eessan hafaa achuma galee du'a jechuudhaan diina wal'aansoo qabuuf gara biyya abbaa isaa Oromiyaatti deebi'e. Innis jaalala uummataaf qabu nama afaan qofa osoo hin taane gochaan jiraachuu agarsiisanidha. Hacaaluun dubbiif ogummaa isaa taateewwan har'a mudatan osoo hin ta'in Oromoon dammaqee gorsaaf akeekkachiisa namaa turedha. Yaadotii inni kakaasuu falmuu fi mormaa ture hedduu raawwataman arganiiru. Sagaleewwan kiilolee san qawwee caalaa lolchiiseera. Mallaqa bu'aa bayii hedduu keessa darbuun argachuu tures hojiilee misoomaa hawaasummaa fi namoota harka qalleeyyii ta'anii deeggaruu osoo of hin qusatin gumaacha yookaan arjoomaa tureera. Keessumaa ammoo waggoota lamaan dura keessa yeroo uummanni Oromoo miliyoona tokko naannoo Sumaalee irraa buqqaan hiriyoota wal ta'uun hanga buufata harmeessaa deemuudhaan lammiilee isaa gargaarsa kennuu danda'eeru. Quuqama lammii isaaf qabsiisan imimmaan isaa lolaasanii aantummaa qaban gochuun mul'isaniiru. Sana booda gargaarsi hawaasa Oromoo Ameerikaa qarshii 600,000 taasisan qindeessuudhaan lammii buqqaanii akka dandamataniif haala mijeessuuf ture. Qe'ee irraa buqqaanii dandamachuu fi sagantaa koonsertii muuziqaa karaa bulchiinsaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin qopheesse irratti akka hirmaatan waamicha dhiyaateef.
waamicha osoma karaa irra deemaa jiru fudhachuutti gara magaalaa Dirree Dawaatti deebi'uun galgaluma san walaloo qopheeffachuu danda'ee ture. Walaloo sanitti yeedaloo baafatee quuqama gargaarsa roorroo saba isaarraa gachaa tures qabatee sagantaa galma barkumeetti qophaa'e irratti argamu waltajjii qabatee achumarratti jirtuu jedhee uummata Oromoo maraa garaa raasee jira jedhee diina rifachiisee onnee sabaa kaasee kiilolee afuriin situu aanee jedhee isa karaa irra jiru abdii hotti horee xiiqii keessa galche. Yaa ijoollee biyya kootii hundumtuu haadhoo kootii manni keenya holqarraa tulluu gubbaa irra malee Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee jechuun geerrasa hundaa garaa raasee hundaa qalbii kaasee dhugaa uummata Oromoo firaaf diina agarsiise. Saganticha booda gara firaa aanan dhugee abbaan isaa aanan dhugee qabbaneessus kallattii adda addaan garuu diinota hedduu horachuu danda'ee ture. Qaamolee fayyadamummaa fi walqixxummaa uummataaf hin taaneef caalatti ilkaan isaanii akka ciniinnatan akka taasise yoo ta'u gara ji'a tokko oliif adamsaa tureera. Gootichi Hacaaluu Hundeessaa aartistii qofa osoo hin taane qabsaa'aa seenaa walqixxummaa fi bilisummaa sabootaaf sablammoota halkaniif guyyaa osoo hara hin galfatin hojjechaa turedha. Haqa uummata Oromoo biyyattii Itoophiyaa jedhamtu keessatti cunqurfamuun awwaalamaa ture aartistiidhaan deeggaruun nama cichee hojjechaa ture. Kanaaf sirni kabajaa Adawaa bara 2011 irratti seenaa sobaa garee muraasni itti faarfamaa ture saaxiluun kan saboota Itoophiyaa maraa keessattuu kan gootota Oromoo hedduu ta'uun sagantaa inni addabaabaayii masqalaatti qopheesse yoomillee kan dagatamnedha. Fardiin Oromoo 500 ta'an jaldoo Amboorraa walitti qabuun koonsartii muuziqaa inni qopheesse dhugaaf shoora Oromoo biyyattii ijaaruuf keessatti qabaachaa ture ifatti mul'isuun saaxiluu danda'eera. Kanas injifannoo Adawaa sabni tokko ittiin of leellisu ture kan uummata bal'aa ta'uu mirkaneesse. Kanas nuti miti fardi keenya ni beeku bareechanii gaafa gaarriin Adawaa gaafa maqaleessanii jechuun dhugaa ture ifatti baasuun geerrare. Kanas yeroo lammataaf qaamolee sobaa biyya ijaaran jedhanii akka ilkaan itti ciniinnatan ta'eera. Hacaaluun nama dhugaa itti amane sodaa malee dubbatuu fi of dhiisee uummataaf jiraatu ture. Mallaqa albaabas isa duraatis maatii isaaf mana ijaaruuf jalqabe ture. Misooma waliigalaa magaalaa Amboo jalqabame deeggaruuf qarshii 100,000 gumaachus danda'eera. Rakkattoota gargaaruu amala Hacaaluu Hundeessaa ture. Hacaaluun ilma sabaa waan ta'eef yeroo hedduu hojii idilee isaarraa uummata gargaaruuf yeroo isaa aarsaa gochaa tureera. Gaafa quuqama sabaa ibsuu maalan jira jedhee gaafa lammiin isaa jajjabeessu ammoo jira jechuun onnachiisee abdii itti hore. Fuulduratti ammoo sirbitoota baay'ee baasuun qophii irra osoo jiru waxabajjii 22 bara 2012tti lubbuu isaa kiyyoo adamsitootaan galtee rasaasaan rukutamee wareegame. Hanga gaafa du'eetti guyyaa tokkoofillee harka kennatee hin beeku ture. Hattootaaf gantoota garuu yeroo dhumaaf lammii isaanii hanga dhaamate. Gantootaaf garuu yeroo dhumaatiif lammii isaaniitti naga dhaamate. Hanga har'aatti albaamni lammaffaan sirbitoota qeenxee maalan jira nan hima waa'ee keenya Oromiyaa cabsaaf aggaaroo jedhan jaalatamtoota gumaacheera. Hacaaluun qarxuu caalus ture. Qarxuu caalus ture. Aartistii ta'uurra darbee qabsaa'aa mirga dhala namaa ture. Beekaaf abbaa ogummaa hedduu ture. Yoo jedhamee sirritti isa ibsa. Nama sagalee qofaa weellisaa ture osoo hin taane kiraara, geettiraa fi kiloboondiifaanii taphachuutti beekama. Hiriyoota isaa ogummaa isaa qooduuf gittaa hin qabne ture. Kanas hiriyoota biraa galataa fi jaalala horateera. Gama jireenya dhuunfaa isaatti hiriyaa waggaa 20 waliin turan adde Faantuu Damisee waliin waggoota 5 dura gaa'ila hundeeffachuun jiraachuu kan ture yoo ta'u ijoollee durbaa 3 waliin argataniiru. Wabiin daa'ima umrii waggaa 5ti. Milkiin daa'ima waggaa 2 fi walakkaati. Giiftiin kan ji'a tokkoon dura dhalattee haadha isaaf uummata Oromootti dhiisee addunyaa kanaan naga dhaamateera. Jireenya ofiis maatiifis fooyyessuuf bara qarshii miliyoona 10 baankii hojii gamtaa Oromiyaa irraa liqeeffachuun sibiilota adda addaa alatti erguuf biyya keessatti galchuuf hojii jalqabuus kan yaadatamudha. Hojii kanas osoo galmaan hin gahin dhiisee godaaneera. Uummatni Oromoo bal'aanis ilmaan isaa kan du'a of biraa dhabus laphee isaa cabeera. Seenaa yaadannee akkasuma dhugaa qabaannee kaayoo galmaan gahuu dirqama hundaa ta'uu hubatamuu qaba.
Hacaaluu jechaan goota caalee sanyii goota irraa onnee goota duraanii kan akka Baaroo Tumsaa, kan akka Jawaar Mohammadii, kan akka Nadhii Gammadaa, kan akka Leenjisoo Diigaa, kan akka Waliiqaa Dingilii, kan akka Baaroo Tumsaa, kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa onnee isaaniitti keessa mul'ata. Goota olii sanyii warqituudha. Seenaa kan kee hin yaadatama bara baraanii. Ati yoomuunuuf goota Caaluu. Kanaaf yeroo kamiyyuu si dagachuu hin dandeenye. Kun seenaa Hacaaluu Hundeessaa. Hunda osoo hin taane muraasarraa isiniif dubbadhe waan ta'eef sagantaa ittaan waan biraa qabadhee dhiyaadhaa. YouTube kana subscribe, like gochuun dagatinaa. Jaalalaaf kabajaan isin gaafadha. Ilmaan Oromoo qulqulluu kan taatanii.